Sir jirtu daawwattootaa fi hordoftoota YouTube akkuma beekamu viidiyoo garaagaraa isin waraabaan ture. Hadda yaadumaan gabaabaa sababa walitti bu'iinsa keenyas ni beektu yaadadha. Kanaaf hadda dhimma araara wajjin wal qabsiisee haadha manaatii wajjinis nama asitti beellamee bakka kanatti jechuudha. Akka araara buusee haadha manaatii wajjinis jiraatu kan asitti nama wajjin walitti qabee kan taa'ee inshaallah wajjin araara buusedhee yaada yoo gama isaaniitiin kan naaf heeyyaman ta'e animmoo akka mataa kiyyaatti akka nama tokkotti araara buusee jiraachuun barbaada. Bultii kiyya jaaladhee gammadee jiraachuun barbaada. Kanaaf inshaallah rabbiin alaafisuun jedha. Haadha manaan kiyyas ni dhufti. Haadha manaa kiyyas hiriyoonni kiyyas ni jiru waan ta'eef isaa wajjin wal keenyee araara buusnee inshaallah wantoota garaagaraa wantoota nama sin bohaarsan wantoota sin gammachiisan hojjechuudhaaf hawwii guddaan qabaa. Kanaaf isinis gammachiisee isinis mufachiisuun barbaadu. Isinis akkanatti gammaddan yaada gaarii akkana jajjabeessitan isinirraa abdiin qaba. Aga sanatti gaa turtii gaarii na wajjin turaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota kiyya dhufaa jiru. Inshaallah. Jaarsi kami nak dapat. Buat di luar. Buat di luar. Waya, amoy itu bagus. Isaanis dhufanii kanaaf rakkoon jiru sababa dhimma wantoota garaagaraa wajjin wal qabsiisee ture. Akka rakkoo kana nuuf hiikaniifan isaan yaamee ishiinis haadha manaatii wajjinis wal dhabee jiraachaa tureyyuu amma kanaaf waa'ee dhimma maallaqaa wajjin wal qabsiisee inshaallah ishii wajjinis yaamee dhimma maallaqaa sanas kallattii ittiin deemsu akka walii gallee sirreessuun barbaada. Kun keessummoonni kiyyas kun isaanis isas beektu na fakkaata fuulli isiniifis haaraa na fakkaatu. Innis kun akkuma beekamu fuulli isiniif haaraa natti fakkaanne. Kanaaf daawwattoota kiyyaa araara buusuun barbaade dhimma maallaqaa wajjin wal qabsiisee ishiinis haadha manaatii wajjinis ishiinis haadha manaatii waan taateef araara godhee jiraachuun barbaada. Kanaaf daawwattoota kiyyaa mee isaanitti dabarsaa waan isaan jedhan dhimma keenya kana wal qabsiisnee araara kan isanii isheellee akka gorsanii abdiin guddaa qaba. Gama isaaniittis dabarsa. Dhugaadha daawwattoota keenya. Wanti obboleessa keenya kaasee waan baay'ee mutamaadhaan baay'ee isaan gatutanii. Anis akka jarraa ta'ee dhimma isaanii galiin beeka. Isaan koosituu waan ta'anii gama ta'e naraasuudhaafis haadha manaa isaa yookiin jaarsisa walitti deemsuudhaaf baay'ee yaada ture. Akkasumallee obboleessa koo wajjin gargaramaa ishee qubaatti baafnee haasofsiifnee bakkoo yaada jedhu hundumaa hubachiifnee karaa nagaatti samaanii dhuguma wantees immoo maali jennee gama ishiitiin osoo hin taane gama obboleettii ishee firii raagaatii qabus maaltu akka ture dhugaadha. Mudannoon kun namoota baay'ee bira jira. Siin jaalladhe jedhee gama ta'e carraa rabbii irratti waan hin qabne jemmuu farra boolla biraa fuudhee argameera. Garuu kamsoo ta'e kam tarsa fuul baatu malee birrii ishii kana san iddoo kan deebisuu akka qabuu fi akkamitti hagashuu qabu dabba nama yaadee afurii hin barbaachisu. Haadha manaa isaatiis illee guyyaa garaagaraatti yeroo garaagaraatti sababa ishii wajjin haasa'uuf sababa ishii wajjin ciqichiqimuuf walitti bu'is hamaa fi lola hamaa gubbaa ga'e. Kanaafis amma dandeenye amma rabbiin nu gargaaree walitti finnee araarsinee haraara kana haraara dhugaa gochuudhaaf rabbiin guddina. Innaa kanadha amma rabbiin nu gargaaree obboleettii keenyas waamne turre ammaaf ishii bichaadha qabannee ergaa karaa haadha manaa isaa xumurree isaan lamaan walii gashiinee araarsine obboleettii keenya ishii birriin jalaa nyaatamee miidhamtes immoo gama dandeenyas akka obboleessaatti akka hiriyaatti yoo maallaqa kanallee hin dhabe maallaqa kanallee walitti finnee gargaarree hiriyoota isaallee walitti qabnee kadhannee maallaqa ishii kana ishii isa kan gaddine biyya ormaa keessa teessee birrii guddaa baaftee baay'ee dadhabdee ishee akka hin banneefis amantaa fi abdii guddaa qabna.
asumaan haraara kana akka haraara nagaan ta'u si rabbi du'aa nu godha obboleessa keenya wajjin obboleetti keessa waamne teechifne asofsiifne ishiis illee carraa arganetti kalees teechifne kophaatti amansiifne arras ishii waamne irraa ishii tursinee kan waamnee fi dursa ishii isaan lama waliin xumurree ishii immoo gara dhumaarratti waamne hasumaan haraara keenya haraara nagaa goone kara qophii gaariitti akka ceenu abdii amantii guddaa qabna gamanumaan nu hordofaa jenna. Ashika daawwattoota hordoftoota keenya kuni seenaa maatii gaa jirudha waan taateef baay'ee isaa waan rakkisoodha. Haa ta'u malee inni immoo wanta karaa deemuu bosona namaa boqotti. Kanaafuu baay'ee isa kanarratti yaada kanarratti baay'ee isaa dubbachuu hin barbaanne garuu walitti araarsudhaaf yaada qabna. Gamanumaan akka yaadatti isiitti deddeebi'ee dhiifama. Araarsuudhaan duratti isaa walitti fuudhaadhaatti obboleetti ka'ee tarii maal akka yaada qabdu ta'ee dheengate sun baay'ee waan nama gaddisiisu. Obboleetti keenya otoo gamnu bakka walitti bu'eessa ta'ee dheengaddaa sun baay'ee daraan cimaa dhufee ishiillee manaa baasee guyyaa lamaan guyyaa sadan kanaatti alamaatiif kan turte nus gara kanatti finnee arra ishii qabannee kan dhufne isas mana yaamnee ishiis maatii ishii biraa waamnee kan finnee fi walitti bu'insi kun hin barbaadu. Ishii isaa walitti bu'insa kanaan dheengaddatoo ishii wajjin dhaabatee haala mijeessaa jiru maal ishii biraa gootaa ishii wajjin maal haasoftaa jettee isheen tokko karaa deemaa jirtu itti dhufte baay'ee itti dhaga'ame guyyuma sana illee walii galanii ani illee akka carraa gidduun ture illee waamtee itti himte bakka lola guddaa ture ani illee gaafa samma danda'amaa ta'e araarsuu yaale saniin booda garuu walitti bu'insa uumameen ishiillee manaa baasee mana hariyatee ofiisaatiif illee kophaa mana galaa jira obboleetti kiyya illee mana hari'ee ishiis kophaa galaa jirti jireenya isaanii tokko jireenya tapha isaanii jalqabe hamma bakka gara gaagaaba guddaatti fide isaan lamaan illee addaan baasee carraa amaa keessa fidaa jira kun immoo mudannoo hunda keenyatti iddoo baay'ee ilaalle mudannoon kanaa olii namoota baay'ee bira jira garuu boolli ta'e kan mul'ate kan isaanii lamaanii garuu tokkoon tokko gaafa ilaallu baay'een keenya mudannoo kanaa olii kan calanii qabna. Isaan illee guyyoota lamaan kanaa fi bultii gargarii fi jireenya gargarii jiraachaa turanii kanaaf ishiis waan itti dhaga'ame maal akka itti dhaga'ame yaada itti dhaga'ame akkamitti immoo akka aartee manaa baatee guyyoota lamaan kana immoo akkamitti na turte ishiis waan tokko lamaan tokko saniif haa kaaftu saniin booda duris yoo rabbii ta'e araarsinee. Arbitan ta'een beeku hanga bakka lola cimaa dura sirri gadhiiseetiin hin ba'ee gara manaallee hin turre ani miidhama obboleetti kiyyaa tokkotti hin gammadu miidhama nama kamii kamiyyuu hin gammadu bin keessumattuu ijoollee biyya ormaa jiran kanaa anis waan hin argee beekuu fi miidhamni isaanii miidhama kooti waan jedhu dhibbattan itti amana akka ishiin miidhamtu hin barbaadu ammas yoo inni qarshii mucaa sanaa akka ta'u ta'ee deebisee fi mucayyoo sammuutti deebitee ishiinis bakka haqa ishii dafqa ishii argattee dhireen qooda rabbiiti nama gaa'ela wajjin dhaabbattu hin dhabdu waa meeqa dhabuu manna yoo birri ishii deebisee fi ishiis tasgabbeessee sammuu ishiitti deebisee ofii isaatiifis immoo nama nagaa ta'ee sirratee yoo amala kana keessaa ba'ee dhibbatti mucayyoo namaatti qarshii deebisee araara yoo buuse ani isa wajjiniin araaramuudhaaf kunoo har'a hiriyoonni isaa kabajaan nu gidduutti argamanii jiru. Kanaaf egaa walitti qabamni keenya ofii keetiifis tasgabbooftee sirrooftee anas sammuutti na deebistee yoo ati nagaa buustee dhibbattani mana koon jibbu gaa'ela jaaladhee dhaabbadhee gaa'elli koo akka jibu hin barbaadu. Si wajjin nan araarama mana kootti sunnan deebi'a jaalala duraanii waliin jiraannu kabajaadhaan mana keenya jiru keenya ni jiraannaa siin jedhaati garuu kana yoo gongootu taate hundi isaatu hin sirrataa siin jechuudha. Kana mana kootti deebi'uuf qophii. Deebisee haraara dubbii kana ofirraa xumura. Ani nafsin jechuudha waa bitanii raabe. Hiriyoota kee kabajamu lamaan dubbatti. Dhugaadha Usman wanti jedhamaa jiru kanadha. Agam beekutti ishis waa baay'ee kaasutti dheengaddaa kana birallee dhaabdee hagamitti akka rukutuudhaaf itti gabaabatti nan beeka. Ani dhugaa dubbachuu fi ishii bira taa'ellee akkasii jechuun koo xiqqoo dogoggora. Ani rakkoo akkati qabdu sumarratti muraa jechuudha. Jechuun dhugaa dubbachuu fi ishii bira taa'ee rakkoo qabdaa rakkoo mata dogoggora kan jechuun xiqqoo natti ulfaata. Garuu siif hiriyaa keetii ishiidhaan dursa siina wal bare siina wal xiyyaadha si wajjin waggaa dheeraan jiraadhe akka obboleessa tokkootis akka hiriyaa tokkootis dubbachuu danda'a garuu ishiidhaan sababa keetta wal bare
isheen erga wal bare reefu furgaati ishee daarte galtee fuutee kan wal bare kanaafi rakkoo kee booldi godhee kasitti barbaadeef kanaafi gaddaa lafa dhaabattee bukkee dhaabattee yaakatti lolaatu sanan beeka hin dubbadhee sin gorseen galee garuu amma sirrii deebitee galtee ciqicii kaaftee ishii manaa hariiwwan gaariin turre tokko riyaa kee ishii dura birri rayaattee gaba ta'e sababa ishii kajaalattee sanii wal dhabdeetta amma immoo godaansa lammataa ishiidhaan wal dhabuun itti gaariin fakkaatu lammataa immoo cubboo shamarran kanaa siga dhugaa dubbachuuf shamarran itti daba jettee isan birri rayaattee geggeessitee sunii cubbuudha rabbi duratti fudhatama hin qabu ishii kana immoo haadha manaa kotettee maatii ishii biraa ni kakaawwattee fuutee irra gaafa sababa intarsayitii walitti buutu sababa durbaatti walitti buutu in barbaachisu bakka yoo barbaachise ishii san bakka cubbuun tokkuma sigaa cubbuu lamata dabaluurra ishii geggeessuudha bakka normaalii mullee gaafattee qabee ishii geggeessuudha sirreessinee irraa ishis gorsine ammoo ishii biratti wanti kaafnu wanti ishii amma shii kaasaa turte sasisa gartee wanti bal'aa hin kaafna atoo gama keetti maan yaadni kun mucitee kun sirrumaa dhugumaa moo ishii wattuun dogoggoree aarii maan ariifatee manaa bahee moo dhugumatti loltee lola mataa kaaftee ofirraa geggeessite kun yoo ta'e jakka hiriyaa tokko sitti lullaa garuu akkasuma dhaabatuuf dogoggora falatti himnee gara fuulduraatti immoo maal akka ta'u qabu waliin kaafnaa jechuudha. Kanaaf lamas immoo kan addaa suuraa waan simbirri keessa rakkoo jiru abbaa qabaa illee fi murteessaadha karaa kee qulqulluu waan jiru hundumaayyuu ittiin miidha ishiitti karaa manaatii ittiin miidha karaa qulqulluudhaan akkasumatti deebitanii amma keessatti qalqan barbaannanis garuu kanaan dura waan jiru hundumaayyuu sintu lamaan tol beekanii sadarkaawwan waan barbaachisu waan ta'eef itti yaada qabdu akka isheen waan jedhamtuuf biratti hin barbaanna waan ta'eef yaada garaa qulqulluuf isheetti amansiisuu jechuun dhimmi walitti nu buuse dhimmuma biraati malee waan dhimmuma isa kana malee waan dhimmi biraa walitti nu buuse ni jedhee yaadu kanumaadha garuu gama kiyyaan jechuun bazawee shamara isheedhaaf birrii deebisuudhaaf ni yaala. Ishii wajjinis araara buusee ishii wajjinis karaa nagaatiin araara buusee wajjin karaa nagaatiin akka deemu hin barbaada. Anis jireenya gaarii haadha manaa kee wajjin jiraachuun hin barbaada waan ta'eef dongora kana beekee osoo hin taane osoo dongora nan godhe maybe ishiinis dhimma sababa dhimma maallaqaa irraa wal qabsiiftee dhimma mucaa wajjin wal qabsiiftee sababa ishiitiin walitti buune kanaaf hangama kiyyaan dhiifama nin godha. Isaanis jiraachuun barbaada gaarii jiraachuun barbaada bultii ijaarratee jiraachuun barbaada waan ta'eef hangama kiyyaan inni dhiisa jedhee jira. Walii gootanii dhiifama wal gaafatanii jireenya gaarii jaalala gaarii bara gaarii itti kan isa agarsiisu jechuudha. Kan obboleetti keessi immoo asuma har'a gaarii akka nuti ta'u dhimmi kun bakka dhimmi ciqicii kana asuma akka dhaabatu abdii fi amantaa guddaa qabna. Asuma hangama nama ta'u dhiifama wal gaafatanii baay'ee natti tola jechuudha. Si balleessee dhagaham tokkotti kiisisa kan jennu tokko osoo dogoggoree tokko durba biraa irratti asasuun dogoggora keetii lama ta'anii sababa birriitiin dubbachuuf ammaan akka ishiinatti kaaftetti birrii fakkeessatti baay'ee ishii baddaltee baay'ee ishii miitee asumaan gamanumaan atumti irraa dhiifama gaafattee dhiifama nu kadhattee gaariidha. Ayisa waan biraa kaaftuun barbaannu ishii waan biraa kaaftuun barbaannu bakka asumaan dhiifamaan keessatti bakka dogoggora bis dogoggora sitti murreerraa asumaan baay'ee dogoggoree si balleesse kanaafuu asumaan gamanumaan dhiifama nu gaafa asumaan obboleetti keessa walitti saraarsinee waan hundumaa xumurree keessaa baanee ati rabbii keessa dhiifama gaafattee karaa qulqulluu jiraata jechuudha nan booda. Wah, itu pasti aku urusin gedut di hararan, iman terlebih sini ada, hararan naga sini kata.